Bitootessa 10,2026 kan jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna. Oduu keenya waliin haga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Itoophiyaatti gatii boba'aa naaftaa adii irratti daballiin taasifame. Gatii boba'aa naaftaa adii qofa irratti leetiraan daballiin birrii 10 godhamu birrii 139 fi qabxii 84 seeneera. Beenzila irrattis daballiin birrii 3 taasifamuun leetiraan birrii 132 fi qabxii 18 ta'eera. Gatii bitootessaa 2018 akka lakkoofsa giizitti gatii oomishaalee boba'aa qinxaaboo irratti daballiin taasifamu buufataalee boba'aa tokko tokko dubbataniiru. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa gatii boba'aa ilaalchisuun bitootessa 2018 akka lakkoofsa giizitti sa'aatii 8 irraa eegaluun gatii boba'aa qinxaaboo daballii taasisuu ibsaniiru. Haaluma kanaan naaftaa adii birrii 139 fi qabxii 84, beenzila birrii 132 fi qabxii 18, kiroosiinii birrii 116 fi qabxii 14, naaftaa gurraacha salphaa birrii 137 fi qabxii 3, naaftaa gurraacha ulfaataa birrii 133 fi qabxii 45, boba'aa xiyyaaraa birrii 145 fi qabxii 23. Dhimma daballii kana ilaalchisuun haga ammaatti ministeericharraa ifatti wanti kenname hin jiru. Oduu keenya itti aanuun Googil afaan Oromoo dabalatee afaanota Afrikaa 13f itti fayyadama dandeettii hubannoo namtolchee hojiirra oolcheera jedhe. Dhaabbanni teekinooloojii addunyaa Googil jedhamu akkaataa itti fayyadama dandeettii hubannoo namtolchee AI afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Sumaalee dabalatee gara afaanota Afrikaa 13tti bal'isuun faayidaarra oolchuu isaa beeksise. Dhaabbatni Googil akka ibsetti fooyya'insi kun dandeettii hubannoo namtolchee AI irratti fayyadamtoonni wantoota barbaadan gaafachuu akka itti fayyadaman kan taasisu yoo ta'u, fayyadamtoonni barreeffama, sagalee yookaan fakkii fayyadamuun afaanota filataniin tajaajila barbaacha kana waliin akka wal quunnaman kan taasisu ta'uu ibseera Googil. Akka ibsa dhaabbatichaatti bal'inni afaanotaa kun meeshaaleen dandeettii hubannoo namtolchee AI fayyadamtoota Afrikaa kitilootaan lakkaa'aman kanneen quunnamtii guyyaa guyyaa isaanii keessatti afaanota biyya keessaatti fayyadaman biratti akka salphaatti qaqqabaman gochuuf kan karoorfame ta'uu ibseera. Afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Sumaalee malees afaanota haaraa deeggaraman keessaa Afrikaanis akkaan Hawusaa, Kinyawaardaa, Kiswaahilii, Sesettoo, Seetsuwaanaa, Woloo fi Yurubaa fi afaan Isuuzuluun akka jiran ibsameera. Filannoon kun fedhiin tajaajila dijitaalaa afaanota Afrikaa bal'inaan dubbataman keessatti dabalaa dhufuu isaa kan agarsiisu ta'us ibsameera. Dhaabbatichi dandeettii hubannoo namtolchee AI gara afaanota Afrikaatti bal'isuu qaama tattaaffii bal'aa hunda galeessa guddisuuf taasifamu keessaa tokko ta'uu fi teekinooloojiiwwan haaraa uumuun waltajjiiwwan Ingiliffaan ol aantummaa qaban teekinooloojiiwwan haaraa uumaman waltajjiiwwan Ingiliffaan ol aantummaa qabaniin alatti fayyadamtoota bal'aaf kaayyeffate ta'uu ibseera. Oduu keenya xumuraatiin loltoonni USA lola amma deemaa jiru keessatti ni du'u jedhe ministeerichi. Loltoonni Ameerikaa dabalataan ni du'u jechuun ministeerri ittisa USA waraana Iraan irratti ibsa rifachiisaa kennan. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa United States Pete Hegseth lola Trump Iraan waliin taasisaniin loltoonni Ameerikaa dabalataan ni wareegamu jechuun ifatti ibsaniiru. Ibsi sun kan ba'e yeroo lakkoofsi namoota waraana Iraan keessatti du'anii gara 7tti ol guddate jedhamee himamuttidha. Ministeerichi gaaffiif deebii CBC waliin taasisaniin waraana kana dantaa Ameerikaa eeguu fi lubbuu Ameerikaa eeguuf akka barbaachisaa ta'etti falmaniiru. Pirezidaantichi aarsaan ni jiraata yeroo jedhan sirrii turan. Taateewwan gurguddoon kun wareegama malee hin raawwataman. Gara fuulduraatti loltoonni hedduun ni du'u jedhan. Dhaloonni keenya loltoonni keenya saanduqa du'aa keessaa gara manaatti deebi'anii arguun maal akka nutti dhaga'amu ni beeka. Garuu sun abdii nu kutachiisu. Waraana kana haga dhumaatti arguuf kutannoo keenya cimsuu qabnaa jedhan. Gates guyyaa guutuu samii irraa du'aa fi badiisa qabannee dhufna jedhanii doorsisuu fi ajjechaa waraanaa kana keessatti gammaduu isaaniitiin qeeqamaa turan. USA'n haga ammaatti Iraan keessatti galma 3,000 rukutteetti kan jedhan ministeerri sun kun jalqaba qofa jedhan. Haleellaa mana barumsaa shamarranii Iraan irratti raawwatameen namoota 175 ajjeese ilaalchisee Trump Iraan kan rukute jedhan. Gates garuu ejjennoo pirezidaanticharraa adda ta'e fudhachuun dhimmichi qorannoo jala jira jedhan. Haa ta'u malee viidiyoon misaayilaa Ameerikaa Tomahawk naannoo mana barumsichaa bu'uu agarsiisu naanna'aa turedha. Gates Iraan yeroo dhiyootti jilba isheetiin ni jilbeenfatti jedhee amanaa jedhan. Humni qilleensaa keenyaa fi humni qilleensaa Israa'el walitti dabalamee addunyaa irratti dorgomaa hin qabu jedhan.